Dhiirarsi piliis haamilee ta'aa fi yoo waan gootanillee gochuu fi dadhabdan haamilee ta'aa fi dhiira. Shamarran teessan haamilee ta'aa fi ofitti qabaa dhiirarsi piliis ofitti qabaa. Sagaleen kiyya dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Situ arge malee ammas dhala abbaa malee tamasrii wajjin jiraate dhala jimmaa malee dhala shawaa kun togongora injiru wanni akkas injiru hin dhagenne nutu dhiira nu isin caala beeka. Kanaafuu dhalaan Oromoo dhiiruma Oromoo waliin jiraatti waan akkasiiti kanarratti hojjedha. Isin aadama jijjiirama malee dhugaa keessaa ganaatti deemu dhiifaman waffolcha warroota nuti akkanii. Innaa isin yaaduma jechuusitti miidhamuma ijoolleen keenya ilmoo gisee dhalle irratti hin darbine kanaaf jette malee waan biraaf miti dhugaadha. Amma ilmoo kana gaafan garaa qabullee waliin baay'ee rakkadhe beelallee buleen jira. Yaani dahee jechuun ilmoo kana dahee mana arabaa ona keessatti balaa qarra buleen. Oke, sagaleen si baay'ee qaqqabamaa jira. Mee qophiileen godhaa taap godhaa. Dabalataan Oromoo nama 400 fi 70 wanni isin jechuuf aduu namoonni gargaaruu dandeessan mucattii tana waan guddallee miti. Ilmoo tanaarra gargaartanii yoo irraa galchitan isin tun dalagachuu dandeessi. Jireenya mataa ofii jijjiiruu dandeessi. Maatii isii jijjiiruu dandeessi. Asirratti ajandaa garaagaraa waa'ee namoota. Kan gargaarsa isii qofa yoo haasofne tola. Waa baay'ee dabarsisaniif jette isiin umar keenya waan akkasii fi itti naanin. Seegalee. Amma ijoollee harkaa yeroo takka teerii carraa yeroo takka. Oke yeroo takka carraa yeroo takka naakanni dhiifama uummanni keenya wanni beekuu qabdan. Akkuma agartan mucattii tana rakkoo keessa jirti. Rakkoo tana ni gargaaraa jettanii warroonni cina dhaabbannaa jettan afaanumaan dubbachuu osoo hin ta'in mucattiin tana gargaaree akka carraa jireenya isii jiraachuu dandeessu. Waan biraa yoo dhabdee mucattiin tun ilmoo tana yoo ofirraa argite jireenya isii dalagattee jiraachuu dandeessi. Kanarratti haati jeefannu. Doktor Seenaa tan ol galchime Keeruu koo Doktor Seenaa san ol galchi. Tole ayyee tole. Namoonni ni gargaaraa jettanii yaada qabdan walumaanuu taaree mucattii tana gargaaree rakkina isii kana haa hubannu haa furru haa cinaa dhaabbannu kanuma yaaniin hin qabu akkasuma mataa kiyyaarraa hangafee gargaarsa kee abshiraan sinjaa keessaanis dubbisa ammallee taanaan yeroo hundaa'u wanni beekuu qabdu ajandaa si godhachuurra nama lamaa sadii kasi gargaaruu irra jira Oromoon jalatti guyyaa takka namarraa soideetuma guyyaa kaanna. Nama cinaa baafatti rakkina hin qabu. Hundarra caalaa namni yoo kafadheete yoo si gargaaree afaansaa yoo si gargaaruu dadhabee afaansaa qabatee yoo caljee taa'e irra wayya. Kanaafuu qeerriyaa kaniin jiru akka mataa kiyyaatti abshiraa siin gargaaraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra as keessa jirtan ishii wannaan qabee jira. Networking qabee jira taap godhaa fi warri badhaan. Eenyu umarii beesti? Shabakaa darbe umarii. Yaa shabakaa si qaqqabaa jira keeriyaa. Shabakaa. Amma bakki manni galtee sii ta'eera. Namni ba'ee jira. Bakki galtee sii ta'eera. Wallahi ani hatee jira waan ofiin hatee jira. Umar ergadhu ani sin baasne ergadhu. Ayyee anamma wanni siin jechuu barbaadu jabaadhutii ati waallee hin jedhini afaanii waallee hin dubbatini ganda namaallee hin tuqini Oromoon masi qarqaaraa garuu akkuma ati jettee shamarran Oromoo sirraa barumsa hima fudhatanii. Kanaaf amma wanni ati godhuu qabdu yoo dandeettee Oromoo si qarqaartee hin galini daa'ima biyya ergadhu taa'i dalagadhu.
Umar Amma erga guyyaa yoo asii gargaarsaa baatu si bakka si darbu. guyyaa Ani gargaarsaa si wallahi qabaniiranii. guyyaa gargaarsaa qabanii jiran fakkaate asliin faane. Yaa Asliin gaarii faane. ayyee bareedaadha namni hunduu guyyaa sanirra si haa qarqaaru. Kanaaf atiin yoo dandeettee jettee kana booda waan taame irraa beekumsa fudhattee barnoota fudhattee yoo rabbi si laaffisee jedhe daa'ima kee biyya galfadhu gadi dadhu garaa kan kee dalagadhu. Waan daa'ima kee biyyaan galfattu Oromoon guyyaa sanima si qarqaarti jedhee yaada. Eega gargaarsa sii qabanii. Kanaaf ati namallee hin tuqin, shamarranillee hin tuqin, dhiirallee hin tuqin, waa tokkollee afaan kee gadi dadhu dalagadhu. Daa'ima kee rabbi si haa guddisu. Amiin kan tole inshallah. Jeneraal dhiifama asirra yaada qabaa. Jeneraal haa galtu Suudii keessa gateettee maal gooti biyya san borullee odoo qabamte rakkoon irra gahaa. Waan waraqaa eenyummaa hin qabneef galtee biyya biraa haa deemtu. Asiin haamilee tahaa fi si argee jira dheengadda sangam agarsiisiidha haamilee taate. Ani yeroon qabu amma akka carraa ta'e onlaayinii kana keessallee baay'een seenu. Haamilee tahaa fi gara biyyaa haa galtu. Galtee biyya biraa haa deemtu. Barbaaddu Kuweetis tahii, Dubaayis tahii. Atta yoo hin qarqaara jedhe Oromoon biyya biraa haa geesse haamilee si ta'e biyya guddoo isii geessu malee Suudii keessa akka hin teenne daa'ima ofii wajjin galtee yuutuubii haa banattu galtee akkaawuntii haa banattu biyya irratti namni akka viidiyoo isiitiin daldalanne viidiyoon isii viyuun viidiyoo isiitu birrii isii galcha jechuudha. Namoonni yoo isii waa poostii gootu laayikii godhaa fi gara gajjalaa san bakka koomentii gadii san tuqaa fi bakka sanarratti maallaqni onna isiin gallakkiftu irratti iyyuu isii galaaf jechuudha. Gara biyyaa haa galtu barnoota uummataa haa taatu. Maaliifi? Yaa sun dhugaadha tiktokiin viidiyoon illee hin kafalu rakkoon isaa san ta'e malee sila viyuu namni baay'ee malaalaa fi bareedaadha yaadni ati jette kuni akka murteessaan isiidha yoo ka biyya biraallee anammoo waa'ee biyya biraa irraa quban qabu biyyoonni biraa biyyi shamarri deemtu hin jira Kuweetiin tun banaadha Dubaayillee yoo deemte faayidaa hin qabdu biyya dalagaa hin qabne amma guma san Kuweet biyyatti jirtu kana yoo deemte bareeda dalagachuu dandeetti dhugaadha rabbiin isii haa laaffisu. Kan isin jechuu barbaade wanni guddaan illee ol seenee fi siigalee waa'ee namaa waa'ee ganda namaa wanni ta'ame fokkataan bakkuma mira jira namni yaanni jechiin argitee duriyyeen bakkuma mara jirti Arsii keessa jirti Baale keessa jirti Harargee Wallagga kutaa hundaa keessara namni badaan saniif ammoo wanni ta'amee jira almost wanni dalagame kana booda haguma danda'ame kanuma booda wanti asii achi wanni biraa wanni fokkataan yookaan wanni biraa akkan uumamne malee wanni kara ta'e ta'ameera atama carramatti aanu yaaluudha yoo barbaaddellee galteellee biyya biraallee deema jette weel hin ta'a yoo Dubaay keessallee manno Suudi Arabiyaa keessallee taa'ee dalagadhallee jette hin danda'ama ati garuu wanni an jabeessee sitti dhaamu afaan keetii dubbiin badaan akka hin baane afaan kan keetii dubbii hamaan dubbatin. Akkasuma akkasii miti amal. Orma godhatan malee isii warqii lafa kaanii miti. Maaliif namni daa'ima qabatee mana arabaa keessatti mucaa kana guddisaa mucaa bareedaa kana harka qabatee deemu wallaahi isii warqii mormaati. Anarratti isii warqii mormaati. Namni ilmoo ofii qabatee gali qabeenya caala. Nama meeqatu ilmoo kana barbaadaa jira ilmoo irratti qoosan kana nama meeqa ilmoo argachuufi. Waa meeqa tahaa jira dhabee rakkataa jira abbaan qabeenya meeqa ati warqiidha anaa bira ati warqiidha shamarran tun namni ilmoo ofii dhalee ilmoo wajji rakkate wallaahi dahaamni daaba caalu nama ilmoo farkaa qabaatee wajjin rakkate wajjin beelahe wajjin dhukkubsate garuu warri itti qoostani boru ilmoo dhabuu ni mala ni gaabbitan keessa of arguudhaa jirtan. Naa warri shamarranii fa'a ilaa warri shamarranii fa'a qabeenya irra qoosuu ni dandeetta ilmoo irratti hin qoosina. Ilmoo irratti hin qoosina. Dhageettu noo sanii waan miti. tokko si hima keeriyaatiyya waan takka si hima dhiifama jabaadhu malee hin booyin. Ati warqii mormaati wallaahi anas hin jedhe. Ati warqii mormaati daa'ima san harka qabattee warra daa'ima kararra gate san keessa of laali mastaawutii keessa of laallee fuula keenya of agarra warra daa'iman kararra gate san keessa of laali.
jara keessa of laali ati cimtuu akka taate barii namni illee ciminna keessarraa haa baratu gareen hinaaffaa warri waa guddisuu hin dandeenye warri ilmoo ofii akkatti qabatu hin beekne warri hinaaffaan akkana isa godhan warra ati beekumtii argattee jirta tam rabbiin riskii mucaa kana sii godhee jira oromoo af ol baate beekumtii tokko argattee jirta odoo siyaasaa walitti hin laaqamin odoo waan tokko as baate argattee jirta kanaafuu cimii itti fufi waan takka inuman booyin waan takka inuman gaddin gaddi takka fuula keetirraa akka mul'atu hin barbaannu jechuudha yoo si qarqaara dandeenya si qarqaara. Kanaaf kanaafuu cimtee ati gaddi takka fuula kee irraa sana booda akka mul'atu. Kerii adiitti galchi. Yaa akkasii galatoomii amalli ati jajjabaadhu kana booda agartee dhalaan fa'aa warri mucayyoo tanatti waan adda addaa dubbattanii karaan martuu karama san fida karaan keessan hunduu karama sani isin hin beektan malee namni hunduu namni dogoggoran dalagin hin jiru. Ilmi namaa agartanii keessaafuu ilmi namaa martuu dogoggoraadha keessaafuu kashamaraa kanatti baay'ata hundi keessan ni beektan saniifuu cubbullee eeggataa waan haasoftanii rabbi keessan sodaa. Diqaalaa jette Madiinaa Arabee tan jedhamtu tuni. Arabeen beektu maadama Arabee dhiisuuf irraa dhiisiisi waa'ee isin dubbatti. Ati gaaf tokko namarra gurtaa gaafa tokko namaan lolta ilmoo dhaltaaf hin dhaltuu hin beektu gadaamessa kee keessa ilmoon jiraaf hin jiru. Maadama Arabeen rakkaa watanii dhiisuuf irraa waan feete haasofti. Arrabsi ilmoon nama arrabsin. Arabeen rakkaa watanii dhiisii. Ya, atamma jabaadhu abiddi ani jabaadhu jabaadhu ati amma networkiin si qaba akka malee jabaadhu argitee yoo wannaallee jettee oliivii kanarrallee dhuftee jettu sagaleen keellee iyyitee si jijjiiramaa ammallee mataan illee si dhukkubuu danda'a kana hundaa ati osoo qannastee natti tolaa agartee oliivillee dhuftu suutumaa haasoftee